Welcome. This is chapter 3 of pharmaceutical analysis. On the topic or the title is atomic spectrophotometry. So, dira jirtu harka fuune irraa pharmaceutical analysis almost chapter 3 on atomic spectrophotometry topic jedhurraa discuss gochuuf yaalla. So under this topic we try to cover what is atomic spectrophotometer and the classification of atomic spectrophotometer, and finally the application of atomic spectrophotometer especially for pharmaceutical industry. But this topic is directly correlated with analytical chemistry, organic chemistry, clinical chemistry, biochemistry, as well as different courses, but we are focusing on the pharmaceutical industry. And so what is the application of this atomic spectrophotometer for a pharma staff? So totally why atomic spectrophotometry laalla. Kanaf atomic spectrophotometry mainly akaku mega qaba. Application is especially for pharmacy mainly kan jedhu laalla. Garuu atomic spectroscopy kuni directly related pharmacy kofosontani, analytical chemistry, organic chemistry, clinical chemistry, biochemistry keessattis guddaa taphata, especially environmental health as well as have this atomic spectrophotometer, especially AS. So generally why atomic spectroscopy laalla jechuudha. So when it comes to the outline is maal fakkaata, introduction qaba, akaakuu atomic spectroscopic technique ni ilaalla, especially atomic absorption spectroscopy fi atomic emission spectroscopy maayinni garaagarummaan jara lamaa maayinni, application isaanii immoo maayinni, instrumentation isaanii immoo maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Fakkeenyaaf instrumentation of atomic emission spectroscopy maayinni, application isaa immoo maal fakkaata, instrumentation of atomic absorption or AS fi application isaa maayinni kan jedhu ilaalla jechuudha. So objective qaba, akkuma chapter kamiyyuu objective mataa isaa qaba. Kanaaf chapter kana akkuma xumurreen barataan tokko maal hubachuu qaba, tokkoffaa at least definition of atomic spectroscopy ibsuu danda'u qaba. Describe different types of atomic spectroscopy, akaakuu isaa, especially atomic emission spectroscopy maayinni, atomic absorption spectroscopy immoo maayinni, garaagarummaa isaanii maal fakkaata, application isaa immoo maal fakkaata kan jedhu ibsuu danda'u qaba. So instrumentation isaa for both atomic emission spectroscopy and instrumentation of atomic absorption spectrophotometry, and application isaanii kan atomic emission spectroscopy fi kan atomic absorption spectroscopy maal fakkaata, akkam ta'uu qaba kan jedhu ni ilaalla jechuudha. So kallattimaan gara introduction itti yeroo seennu atomic absorption spectroscopy or AS and flame emission spectroscopy FES, also called flame photometry. Walumaa galatti atomic absorption spectroscopy fi flame emission spectroscopy bakka tokkotti flame photometry jedhamuun beekamu are two analytical measurement methods relying on the spectroscopic process of excitation and emission. Isaan lamaanuu analytical measurement method ta'anii kan excitation fi emission of electron irratti hundaa'u jechuudha. Excitation gaafa jennu electrononni ground state irraa gara excited state yeroo deeman energy absorb godhaniif excitation jennaani. Higher state irraa gara ground state yeroo dhufan immoo energy isaanii gallakkisuu waan qabaniif emission jennaan jechuudha. So the method of quantitative analysis only, and they are used to measure around 70 elements, especially metal and non-metal. Kanaaf quantification method keessatti yookaan immoo analysis lakkoofsaan ibsuu jechuudha. Quantification jechuun wanta tokko measurementidha yookaan immoo unitidhaan gaafa keenya quantitative jennaani. Kanaaf quantification kun maayinni gaafa jennu fakkeenyaaf meetaalii ta'uu danda'a yookaan immoo non-meetaalii drug tokko keessatti yookaan immoo the mineral content in a given drug keessatti jiru quantify gochuudhaaf fayyada jechuudha. So many methods of
model of this instrument allow measurement to be conducted by these two techniques, although their functioning principles are different. Enough many measurements can be taken by these two devices. Garu hamma tokko garaagarummaa yookaan principal isaanii garaagarummaa muraasa qabu danda'u jechuudha. So there exists a broad range of application as a concentration to gram per liter or part per million level can be assessed for certain element. Kanaaf concentration meetaalii yookaan non meetaalii in part per million level jiru tokko analyze yookaan quantify gochuudhaaf saayinsiin fayyadudha jechuudha. So gara atomic emission spectrophotometry yeroo dhufnu atomic emission spectrophotometry play an important role in the control of sodium, potassium, lithium in number of raw material and formulation. Kanaaf atomic emission spectroscopy yeroo baay'ee gahee guddaa kan taphatu waa'ee amount of sodium plus, potassium plus, lithium plus in a number of raw material yookaan in formulation keessatti jechuudha. So drug formulation keessatti yookaan immoo raw material tokko keessatti hammi sodium plus, potassium plus yookaan immoo lithium plus hammami kan jedhu quantify gochuudhaaf nu fayyada jechuudha atomic emission spectroscopy. The atom contains a various energy state as illustrated in figure 1 for the sodium atom. The normal and excited state is a ground state. Yeah, fakkeenyaaf sodium yeroo fudhan atomic electronic configuration isaa yoo ilaallu 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2 jedhee 3p 1 jedha. Yes. So kanaaf electroniin osoo ground state irra jiru yookaan electroniin ground state irra jiru unexcited state irra jira jechuudha. Yeroo energy guddaadhaan bombard goonu immoo gara higher energy level itti excited godha jechuudha. So sodium contain one electron in its outer 3p orbital, and if the energy is gained by an atom, this electron may be excited to the higher state and then subsequently lost its excess energy by falling back to the lower energy level. 3p irratti sodiumin electronii takka qaba. Energy guddaadhaan 3p electronii takka qabdu kana energy guddaa yoo kennineefi kallattimaan gara higher energy state itti ceete jechuudha. Yeroo sana energy guddaa argatti. Kanaaf gubbaarra immoo gara gadii yookaan immoo excited state irraa gara ground state faal gochuu barbaad energy sana gadhiisuu qabdi jechuudha. So by this principle, excitation of an atom can be takes place. Thus, when sodium salt is heated in a flame, the outer electron in the volatilized atom are excited and then return to the ground state with emission of energy, which appears, for example, as yellow light with wavelength of 589.3 nanometer. So, kana jechuun jechuudha yeroo sodium saltiin kan immoo ashaboon sodiumii ho'ifamu flame photometry keessatti yookaan flame fayyadamne jechuudha. Electroniin 3p irratti argamtu suni volatile taati. Erga volatile taati booda excite gochuudhaan gara excited state ol baate jechuudha yookaan energy higher energy level finceeti. Sana booda gara ground state immoo with emission of energy gaddeemite jechuudha. Taatiin kun kan ta'u fakkeenyaaf wavelength sodium dilaa yookaan immoo 589.3 nanometer irratti jechuudha. Therefore, by this principle, the excitation of sodium D-line can be takes place. So atomic emission line are vary now with less than 0.01 nanometers, and this emission line yookaan immoo line atomic emission gidduutti argamu very narrow yookaan immoo baay'ee dhiphaadha, almost 0.01 nanometer jechuun baay'ee xiqqoodha jechuudha. So only a limited number of elements are sufficiently excited by the thermal energy for atomic emission spectroscopy measurements to be carried out. So common elements with emission line suitable for utilization in their quantification are calcium 2+, barium 2+, lithium plus, sodium plus, and potassium plus. So these are the most common
elements that can be quantized by this narrow line. So yeroo baay'ee atomic emission spectroscopy kan fayyadamuudhaan mineraalota kanneen quantify gochuu ni dandeenya jechuudha. So instrumentation isaa yeroo ilaallu akkaataa arrangement component isaa jechuudha. So atomic emission spectroscopy is composed of the following component. Ni jalqabaan flame yookaan immoo boba'aa isa light uumuu sana jechuudha. So the sample containing the metal is volatilized in the natural gas composed of compressed air flame at 200 degrees Celsius. Kanaaf flaming kuni source of gaasiidha yookaan immoo boba'aa sababa ignitionitiin uumamu jechuudha. Inni kunis volatilize yookaan immoo vapor yookaan natural gas kanneen akka acetylene compressed gochuudhaan at 200 yookaan immoo 200 degrees Celsius irratti uumuudhaan yookaan immoo boba'aa uumuu ni dandeenya jechuudha. At higher temperature around 2500 may be obtained using air or acetylene is required for the analysis of magnesium by AS. Fakkeenyaaf acetylene yookaan air fayyadamuu ni dandeenya temperature 2200 keessatti ignitionii uumuudhaan flaming nu kenna. Flaming sun immoo mineraalii garaagaraa kanneen akka magnesium analyze gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Monochromator or filter inni kun immoo componentii lammaffaadha. Kanaaf the radiation emitted by the excited atom is pass through the filter or a monochromator is a more expensive instrument. Actually gatiin isaa baay'ee guddaadha. Monochromatoriin akka maqaan ibsutti mono jechuun single light jechuudha. Kanaaf single flame can be passed through the ignition port, then the radiation, this ignition can be used for what? Nebulize our sample jechuudha. Kanaaf monochromatoriin kuni laayitiin tokko akka darbu kan godhuudha. Kanaaf radiationiin atomii sana keessa pass ta'u filter ta'uudhaan karaa monochromatorii kanaan filter ta'uudhaan bakka ignitionii sana qaqqabachuudha. Thus the narrow band of the emitted radiation is selected and the interfering source of radiation such as flame and the other component in the sample are screened out. Then detector are there. This detector can be used for detecting what type of mineral can there in your formulation or in drug. Kanaaf detector akka maqaan ibsutti maal gochuuf nu fayyada? Qoricha tokko keessa yookaan formulationii tokko keessatti wanti jiru maa inni kan jedhu adda baasuuf nu gargaara jechuudha. So the intensity of the selected radiation is then measured using the photosensitive cells. These photosensitive cells can be used for detecting what type of mineral ion are there in your drug sample. Kanaaf sampling keenyaas the sample holder are there. Sampling kun fakkee biikari keessa ta'uu danda'a. Asii tiyuubiin xiqqoo jirti. Tiyuubiin suni sampilii kana aspirate gochuudhaan gara flameetti geessiti. Flaming sun immoo sababa monochromatorin jiruuf one filter or one light can pass through this. Then ignition erga adeemsifne booda sampling kun asirratti detector bira qaa. Detectoriin immoo kallattii gara readout device yookaan immoo gara recorderatti dabarsa jechuudha. Daataan bifa kanaan display ta'a. So this one is the instrumentation of what? Atomic emission spectroscopy. So application isaa yeroo ilaallu application in ASC inni guddaan assay of sodium and potassium ion in especially in IV infusion. Yes, IV infusion keessatti hammi sodium plus potassium plus 1 hammami kan jedhu analyze gochuuf nu fayyada. Kanaaf standard solution of sodium chloride and the potassium chloride in water were prepared and diluted approximately to the given calibration curve across the working range across the range of the instrument, especially 0.015 to that of 1 milligram per 100 ml solventii ml keessatti 0.01 hanga 1 milligram per ml concentration of sodium or potassium plus analyze gochuudhaaf nu fayyada. Jalqaba garuu standard curve plot goona jechuudha. Standard curve plot gochuudhaaf standard solutionii ashaboo kanneen irratti qopheeffanna jechuudha. Bishaan fayyadamnee sana booda standard curve keenya plot gochuudhaan erga qopheessine booda concentration of unknown of sodium plus or potassium plus in any formulation can be determined gochuu dandeenya jechuudha. So the assay was then carried out by diluting the infusion until its concentration was close to that of the midpoint of the calibration series. Therefore, dilution is very important here. So water used as a blank and the following result were obtained. Now fakkeenyaaf wateriin
akka blank yookaan immoo zero concentration itti fudhanna. Sana booda flame photometry-dhaan concentration of unknown determine gochuudhaan dandaan calibration curve keenya plot goone sanarraa immoo concentration unknown determine gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf concentrationoonni nuti flame atomic emission spectroscopy erga analyze goone booda arganne fakkeenyaaf tokko the weight of sodium chloride used for to prepare standard solution prepare gochuudhaaf hammi sodium nu barbaachisu amma kana the weight of potassium chloride used for preparing standard solution is this one. Inni kun immoo standard solution qopheessuudhaaf hammi potassium chloride nu barbaachisu amma kana. Then both standard will transfer to same 1000 ml volumetric flask 1 litri qabu keessatti erga measure goonee keenya booda 100 ml yookaan 1000 ml keessatti maal goona dissolve goona jechuudha. Kanaaf now standard solution keenya qophaa'eera jechuudha. Sana booda dilution were carried out on standard solution. Step tokkoffaatti maal goona 10 ml of standard solution fudhannee 100 ml conical flask or volumetric flask keessatti erga galagalchinee booda 100 ml solvent itti dabaluudhaan dilute goona jechuudha. Now step 2 irratti calibration series was prepared by transferring the following volume of diluted standard solution to 1 ml of volumetric flask. 1 ml of volumetric flask gara shan erga qopheeffanne booda isa jalqabaa keessa homaa hin daballu standard solution homaa hin daballu isa lammaffaa keessatti 5 ml daballa isa sadaffaa keessatti 10 ml daballa isa afuraffaa keessatti immoo 5 daballa isa shanaffaa irratti 25 daballa jechuudha. Step sadaffaa irratti infusion of solution was diluted as 5 ml 200 ml 215 ml keessatti ni bulbulla 10 ml 100 ml keessatti dilute goona jechuudha. Sana booda the instrument was used to using the sodium filter to establish the sodium calibration curve. Then the sodium in the sample can be detected. Now halo cathode lamp keenya qopheeffannaa halo cathode lamp keenya immoo elementii nuti analyze goonu sana qaba irraa kan uumame ta'uu qaba. Sodium analyze gochuudhaaf sodium halo cathode lamp fayyadamna. Potassium analyze gochuudhaaf immoo potassium halo cathode lamp fayyadamna. Sana booda then table 1 shows the reading obtained from sodium and the potassium in calibration solution as well as the concentration of sodium and the potassium in calibration solution can be calculated as. So our aim is what to calculate the concentration of sodium and the potassium in fusion of the solution. We know that the atomic mass of sodium in 23, potassium immoo 39, chlorine 35 akka ta'e hangi isaanii beekna. Data kana erga generate goone booda fakkeenyaaf isa jalqaba irratti 00 dhaan homaa hin daballe waan ta'eef isa 5 gaafa goonu flame photometry reading isaa nuuf kennameera. Potassium dhaafis reading isaa nuuf kennameera. Kanaaf reading kana fudhannee concentration determine gochuu kaayyoon. Maarree yeroo dhufnu fakkeenyaaf 0.2092 gram of sodium chloride per liter is equivalent to 0.5092 times atomic mass of sodium over atomic weight of molecular weight of sodium chloride. Inni kunis 2.2 milligram per liter arganna. This almost 20.02 milligram per 100 ml jechuudha. Now potassium calculate gochuudhaaf hangi isaa beekamaadha. Kanaaf equivalent weight isaa 39 over potassium chloride hammi isaa immoo hammana ta'a waan ta'eef kanaaf dhuma irratti gatii nuti argannu 8.923 milligram per 100 ml. Because per 100 ml qopheessa waan turreef. Then dilution of the standard solution 20 in 100 one of then 1.1 means that 5 to 100 which times 20. Now total dilution is 5 times 20 which is 100. Therefore the concentration of solution used for the 0.1 is this much number. Yes, this is for sodium over 100 equivalent to this one per 100, and for potassium this much number divided for 100. Therefore this is the concentration of your element of interest sodium plus and the potassium plus in your infusion. Kanaaf bifa kanaan
assay of sodium and assay of potassium in iodine fission keessatti calculate gochuu dandeessu. So inni itti aanu ASE dha yookaan immoo atomic observation spectroscopy jechuudha. So for many atoms, the energy difference between their ground state and ground state orbital and excited state is too great for thermal excitation of the significant number of electrons to take place. Yeah, kana jechuun energy of ground state and the energy of excited state is too different actually. Yeah, garaagarummaa guddaa qabu. Maaliif inni gubbaa energy guddaa qaba, inni dakaa immoo energy xiqqaa waan qabu. Where the energy difference are too great, energy difference guddaa qabaachuun isaa to get an emission reading by AS may be used. So the metal atom are volatilized in a flame and the radiation is passed through the flame. Kanaaf meetaaliin nuti fayyadamnu analyze gochuu barbaannu sun jalqaba volatilized ta'uu qaba. Kana booda flame sanaan ignite gochuudhaan you can get the data. So the volatilized atoms which are mainly in their ground state and thus not emitting energy. Yeah, at the ground state there is no emission of energy. Actually, will absorb radiation with the energy corresponding to the difference between their ground state and their excited state. Yeroo electron daka gara olii ce'uu barbaadan kan jump gochuu barbaadan qofa energy absorb godhu waan ta'eef jechuudha. Yeroo gubbaarraa gadi dhufan immoo emit godhu ni gadhiisu jechuudha, ni gadlakkisu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf excitation of zinc by absorption of radiation produced by zinc coated hollow cathode lamp. Yaa reefu dubbanneerra. Meetaalii nuti analyze gochuu barbaannu suni cathode lampiin isaa isarraa kan hojjetame ta'uu qaba. The lamp must be made up of the metal of our interest. Fakkeenyaaf zinc analyze gochuudhaaf the hollow cathode lamp must be made up of zinc coated ta'uu qaba. Kanaaf zinc from ground state to the higher excited state yeroo ce'u at 240 yookaan 214 wavelength irratti excite gochuu danda'a jechuudha. Sodium osoo ta'e immoo 589 irratti excite ta'a. Kanaaf the number of the atom in the ground state which are available for excitation is much greater than the small fraction that become excited and emit energy in AS. Thus AS is much more sensitive technique than AES. Sensitivity isaanii compare gaafa goonu AS irra guddaa. AES since the width of the absorption or emission line in the atomic spectra is extremely narrow. The only source of light where significant absorption can be observed after it passes through the sample is where the light is produced by excitation of the atoms and the element being analyzed. So source of radiation or source of lighting keenya kuni maaliif nu fayyada? Atomiin tokko excitation yookaan immoo ground state isaa gadhisee volatile ta'uudhaan gara higher energy state itti akka jump ta'u nu taasisa. Adeemsa kana keessatti we can analyze element of our interest. So the lamp used is hollow cathode lamp. Lamp nuti fayyadamnu yeroo hundaa hollow cathode lamp dha. Garuu this hollow cathode lamp is made up of the metal which is to be analyzed. Metal nuti analyze goonu irraa uumamuu qabachuu. Fakkeenyaaf zinc analyze gochuudhaaf zinc coated hollow cathode lamp fayyadamna. The excitation of zinc atoms produce a narrow band of the excitation at 240 which means gently absorbs by atom in the flame. The disadvantage of this is that the lamp has to be generated or changed every time different element. Yeah. Disadvantage in ASC ni guddaa. Elementoota barbaannu yeroo analyze goonu yeroo hunda laampii jijjiiruu kana to time consume godha waan ta'eef lammaffaa costii lamaanitti different lamp can be used for different element. Kanaaf disadvantage isaa inni guddaan yeroo elementii tokko analyze goonu laampii jijjiiraa deemna jechuudha. Modern instrument have actually modern instruments have 12 lamps mounted on the cover sides which may be automatically rotated into a line of the flame and improve the speed of multi-element analysis. Yeah. Yeroo baay'ee amma instrumentoonni yeroo ammaa hojjetamaa jiran kunniin laampii 12 bakka tokkotti mount godhee qabatee jira. Kanaaf yeroo barbaadnu wavelength isaa jijjiiruudhaan elementoota hedduu analyze gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo ammaa bifa kanarratti argama jechuudha. Flame photometry especially AS and AES. So instrumentation isaa immoo maal fakkaata?
AS instrumentation isaa AES irraa maal garaagarummaan isaa yookaan immoo komponentoonni isaa eenyu fa'aadha. AS kanneen uuman maal fa'aadha kan jedhu ilaala. So the atomic absorption spectroscope photometry consists of the following components. Komponentoota hedduu of jalatti qaba. Komponentoota kanneen keessaa tokko light source. Light source keenya yeroo hundaa source of lighting keenya halluu cathode lamp coated with an element of pink analyzed. Ni lammaffaa flame dha. The flame is usually air or acetylene providing a temperature of 2000 to 2500 sometimes to 3000 degrees Celsius as well. Naaf flaming kan uumamu airii yoo jiraate airiin keenya immoo acetylene yookaan immoo nitrogen gas yookaan immoo oxygen gas ta'uu danda'a. Isaan kunniin boba'aa uumuudhaaf nu fayyadu. Source of lighting keenya immoo hollow cathode lamp jira. Sana booda there is detector, the monochromator as well and the readout device immoo jira. Kanaaf nitrous oxide or acetylene may be used to produce a temperature up to 300. Still this one is a source of flame which may be required to volatilize the salts of the elements such as aluminum and calcium. Kanaaf nitrous oxide yookaan acetylene is fayyadamuu dandeenya almost at 3 degree Celsius irratti. Inni kun maaliif nu fayyada? Yeroo baay'ee elementoota kanneen akka aluminum fi calcium analyze gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Inni itti aanu monochromator. Monochromator is to narrow down the width of the band of radiation being examined. Faayidaan monochromator inni guddaan baandii radiationii xiqqeessuuf yookaan immoo dhiphisuuf nu fayyada jechuudha. Yookaan immoo filter gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Thus it is used to monitor the wavelength being emitted by the hollow cathode lamp and this cuts out interference by radiation emitted from the flame. Interference garagara filter gochuudhaafis nu fayyada jechuudha. Maaliin monochromator. So the flame from the filler gas in the hollow cathode lamp and from the other element in the sample can be used this monochromator. Nitano detector adda baasuudhaaf nu fayyada. Detector yeroo baay'ee photosensitive cell jennera. So this detector can be used for detecting what type of mineral ion are seen in your component of the drug. So diagrammatically kana fakkaata. Hollow cathode lamp, flame arter, monochromator, detector, finally readout device. Now your sample are there. Here nebulizer or aspirator are there. Maaliif nebulizer or aspirator sample kana harkisee gara source of radiation kanatti waan gara flame itti fiduudhaan akka inni analyze ta'uu gargaara jechuudha. So diagrammatically kana fakkaata. Application isaa immoo eessa? Maal fakkaata laata? So AS is used principally in limit test for metals in drug prior to their incorporation into formulation. Yeah. Limit test keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Especially heavy metal analysis kanneen akka lead, iron, mercury. Many heavy metals are there. Palladium. Isaan kunniin draagii tokko keessatti limitiin isaanii hammam ta'uu qaba. Over limit yoo ta'an they lead toxicity. You know that lead toxicity, mercury toxicity. Yes. Heavy metalin kun garmalee kan baay'atu yoo ta'e qorqee tokko keessatti toxic yookaan poison effect qaba. Kanaaf hammi isaanii hammami kan jedhu analyze gochuudhaaf nu fayyada jechuudha AS. The sample generally dissolved in 0.1 nitric acid to avoid formation of metal hydroxide from heavy metal which are relatively volatile and suppress AS reading. Jalqaba sample nuti analyze goonu barbaanne suni 0.1 molarity of nitric acid keessatti dissolve ta'uu qaba. Kana gochuun maaliif barbaachisa? Meetaliin suni metal hydroxide akka uume analysis keenya keessatti reading keenya akka affecting gooleef maal gochuu qabna? Meetaalii sana yookaan immoo sample sana maal gochuu qabna? Nitric acid keessatti dissolve gochuu nu barbaachisa. Inni bira assay of calcium and magnesium in hemodialysis fluid. Hemodialysis keessatti fluidii fayyadamnu jira. Fluidii sana keessatti hammi calciumii fi magnesiumii hammami kan jedhu analyze gochuuf AS fayyadamna. So calcium and magnesium in hemodialysis solution can be analyzed using atomic absorption spectrophotometer. Kanaaf dhangala'aan hemodialysis keessatti fayyadamnu suni jalqaba quality isaa yookaan immoo quantitiin calcium fi magnesium analyze godhamuu barbaachisaadha. Naaf isaan analyze gochuudhaaf AS fayyadamuun dirqama.
Inni bira application of AS in BB assay British Pharmacopoeia keessatti assay garaagaraa keessatti ni fayyada. Fakkeenyaaf AS is used in the number of limit tests for metallic impurity, example magnesium, strontium, in calcium acetate, palladium, in carbonyl sodium, lead in bismuth, subgallate. Yes, saanan kanneen keessatti limitiin meetaalii especially heavy meetaalii maal fakkaata kan jedhu analyze gochuuf fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf magnesium fi strontium calcium acetate keessatti, palladium in carbonyl sodium keessatti, lead in bismuth subgallate keessatti hammi isaanii hammam kan jedhu analyze gochuuf AS fayyadamna jechuudha. It's also used to assay a metal in the number of other preparation. Fakkeenyaaf zinc insulin suspension and the tetracosa zinc injection, the copper and iron in ascorbic acid, zinc in acetyl system, lead in bismuth carbonate, silver in cis platinum, lead in oxyprenylol, aluminum in albumin solution, calcium, magnesium, mercury, zinc in water used for diluting hemodialysis solution. So saanan kanneen keessatti heavy meetaaliin suni hammamtu jira kan jedhu metal analysis keessatti gahee guddaa qabachuu gabaabumatti in any formulation, if your formulation have a metal content, especially heavy metal, this AS is very important for analyzing this heavy metal content in your formulation. Some example of limit test employing in AS are limit test for leading sugars. Yes, assay of leading sugars can be done by this AS. So AS is used in BB assay to conduct a limit test for lead and the nickel in sugars and the polyols. In this case, the concentration of the metal are very low compared with the concentration of the sugar, and thus it is not even possible to compensate for the interference by the sugar using the method of standard addition. So a minimum amount of this heavy metal or metal contents in a sugar can be quantified by this AS device. So in this case, the lead is extracted from the solution of the sugar by forming an organosoluble complex with ammonium pyrrolidine dithiocarbamate or APDC, and then extracting the complex into organic solvent. Kana kan goonuuf yeroo baay'ee contentiin heavy metal sugar kana keessatti yookaan immoo polyol keessatti polyols jechuun polyalcohols jechuudha. Isaan keessatti jiru garmalee xiqqaa waan ta'eef sana extract gochuun nutti ulfaachuu danda'a. Kanaaf organosoluble complex fayyadamuudhaan extract goona jechuudha jalqaba by using ammonium pyrrolidine dithiocarbamate, then extracting the complex into the organic solvent. Now by this principle you can quantify the minimum lead content in your sugar. The solution of the metal complex in organic solvent is then assayed by AS in comparison with a series of standard added to the sugar solution to form a calibration series based on the method of standard addition. So this one is all about the application. Now the limit is for lead in mannithols. According to British Pharmacopoeia, the limit is said to be 0.5 part per million was carried out as follows. Fakkeenyaaf a solution containing 100 gram of mannitol 250 ml keessatti bishaan keessatti ni bulla. Sana booda standard solution containing 101.4 mg per 100 ml of lead was prepared with 0.01 nitric acid. Now, step 3, 10 ml of this solution was diluted to 1000 ml or 1 liter of diluted standard solution. Then 4 times 15 ml of aliquot of the mannitol for the sample of mannitol solution were mixed with the respective solution. This one is working solution qopheeffannaa jechuudha. 0 kana keessatti waan daballu. Now 0.5 ml, 1 ml, 1.5 ml dilute standard solution. Then each sample was then mixed with the solution of this organo or complex. The solution then and the sample were then extracted using 10 ml or 4 methylpentanone, which is a ketone. The organic layer was then separated and analyzed by AS. Now, maal goona liquid fractionation hojjanna jechuudha. Yeroo sana 2 layeriin uumama, organic layer and aqueous layer. Naaf organic layer sana fudhanne AS dhaan analyze goona jechuudha. AS dhaan analyze goona. So the following reading were obtained at 0, we can get
0.057. At 0.5 ml you get 0.104. At 1 ml you get 0.156. At 1.5 ml of dilute standard solution you get 0.217. Based on this data, we can calculate the lead content in mannitol in part per million. So this one is a solution. The solution, so diluted lead standard solution containing 101.4 over 10 is 10.4 milligram per this amount of solvent. Now this is equivalent to 10.4 microgram per ml. Now this 101.4 gram of mannitol were dissolved in 200 ml solution. Therefore, in 15 ml of a liquid, we have this much gram of mannitol. Therefore, 1.5 times 10.4 equivalent to 15.6 microgram can be obtained. So the equation for the line obtained by plotting calibration curve is a plot good. We can get an equation like y is equal to mx plus b, where r is 0.998. This r value indicates that how your result is correlated. So the negative intercept y is equal to 0 gives content of the lead x equivalent to this much, which means 5.4 microgram. So 5.4 microgram of lead is present in a solution containing 20.28 gram of mannitol. So the lead content in the mannitol is this much over this much, which is 0.266 microgram per gram, meaning 0.266 parts per million. Therefore, the content of lead in the mannitol and 20.28 gram of mannitol is this much. So by this principle, you can calculate the content of heavy metal in your formulation. So thank you very much for your nice attention. Nagudda galatuma. If you are the newcomer for our channels, please don't forget to subscribe. Channel keenya subscribe gochuun comment section jalatti kaa'uun gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessan comment jalatti barreessuu hin dagatina jenna. Waan channel keenya follow gootaniif guddaa galatooma jenna. So thank you very much for your nice attention.